gammachuudhaan baanee milkiin kaanaa humaan shakkinaa jedhe akkasii Allahu akbar guyyaan har'an tanaa guyyaa gammachuuti duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu kanattaan sudhaan waa hunda duraa'u anaa dhufuu baga nagayaan dhuftanii isinin jenna guyyaa har'an tanaa kana ka sheeni keenya kabajamaa fi jaallatamaan ambaasaaddarri keenya sheen lalisaan har'an tanaa dhaloota isaa kan lamaffaadha gammachuu isaaniitirraa saahibban isaaniitii wajjin walirraa bakka bu'uudhaan cinaan isaanii akka ustaaz Muraad Rashiid, ustaaz Ammaar, Sheekh Zubayr, ustaaz Asaladdiinii fi ustaaz Misbaa jedhanii asii ka'aniiti gammachuu sheeka keenya wajjin qooddachuudhaaf biyya ganda warra soddaa dhaqanii nuti ammoo asitti qe'ee tolchaa qe'ee bareechaa nu eegaa jedhaniiti qe'ee tolchinee qe'ee isaanii kun olaal akkatti simannaa isaanii bifa bareedaa kanaan bifa ajaa'ibaa kanaan asitti har'an tan ammoo argamna. Kanaafuu duraan dursee sheeka keenyaa fi obboleettii teenya kabajamtuu fi jaallatamtuu Iftuu Haaruunii fi sheenni keenya sheen lalisaan baarakallaahu lakuma wa baaraka alaykuma wa jamaa'a baynakuma fi khayr isaanii jenna asumaanuu baga gammaddanii baga gammannee isaanii jechuu barbaanne. Kanaaf guyyaan gammachuu guyyaan isaanii gammachuun tanaa oli hin jirtu beeki. Kanaaf shayni keenya sheen lalisaan akkasuma obboleettiin teenya Iftuu Haaruun baga rabbiin jireenya kobaatti irraa jireenya lammaffaatti rabbisin jijjira Allahu akbar takbiir akkana kuno maashaallah tabaarakallaahi gammachuun simannaa isaanii bifa oowwaa bifa bareedaa kana fakkaata. Kanaaf baga gammaddan horaa bulaa deebanaa isaanii jenna asumaanuu gammachuun walitti haa dhaabbattu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله لكما جنبي سر لمني هاك عليكما الله اكبر ما شاء الله بقى قمدن بقى ولمانو قمني سننجا sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa misirroo guyyaa har'antana akkasuma yooni bakkatti ilaalan karaa dhugamaa misirroodha duraanillee karaa nu jalaa gallakkis jennee qaate itti achi qalbiidhaan itti achi hawwaa turre har'antana gammachuun isaanii akka waan ifii kiyyaatitti gammadu jira mee gammachuudha fi mudannoo isaan qabanillee daqiiqaa waa xiqqoo keessan nu ibsan gammachuu har'antana mee bifa kamiin akka ibsatan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Awwalan الحمد لله رب العالمين ربي في قالني هاجه قالني خساتي اتيان سودان إن شاء الله وهلن كيا أكس مغرتي دوبا أنغفوتا كيا أكس مغرتي نمان هدو جالدو وريتن أسرع خاتني إمالك أبصو إيجلتني أبصو سنبكان جيسني قال مان جيسني بتنا كنا مكانامت شيخنا شيخ زبيري أكسما أستاذ كنيا أستاذ مراد أستاذ خيني أستاذ عمار أقسم أستاذ مصباح أستاذ سلدين هندي خيسنو ربي جزاء سنها خفلو إن شاء الله هدو سكنا فقلتهم الفادا إسان قفا ميتي إيجا ياون الأوركتان نولين كي تولكينيتاني أستاذ خيني أستاذ عبد الرحمن ننغفي أستاذ بيان عبد الرحمن نيجالي أستاذ غرتي دوبا إن شاء الله مجاهدين أقسما أستاذ غرتي حذيفة هدو دغرتي دوبا هندي خيسنو محمد أكسم إبسا ربي جزا سنها خفلون سنين جاها أكسم غرتي دوبا مفتيسا نم هدو ليشو دغرتي دوبا إن شاء الله خا نولين دغين كسلا غرتي دوبا أسجر هدو بكدو هندي خيسنو أسمانو بغا ناغم مدنين سنين جاها بغا ولمانو غمني واني هدو نغم مچيسي غمچو تانا إسين ناغم مدو تدرنو غمچو سنچالا نغم مچيسين بان هندي خيسنو خلافا أكسم غرتي حق اللي سرت اللي إن شاء الله بقى بدنجات جرتان ولمانو بقى من إرجاع جون سين بس برباد إن شاء الله مدنو إتن كنا مكان عميت أنغاري مدنو تنا نمتجاتو غنم وصو فيجو خطو تدبرو جنان عرارجي eegalu luqatee bakkaan ga'e booda haya ammoo hoo dubbadhu jennaan mirqaana jee waan hin dubbadhu hin beeku jee Useen baana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar maashaallah tabarakallah mudannoo illee asuma jidduutti fixanii shayni mudannoon teennaa waa nuti nama amman tana mudannoo hin qabnu gammachuu qabna jedhan har'an tana
ما شاء الله تبارك الله دوغا دغا برمو يود ان ابني اسوني ني برت وني سين رغباب سيف اسمد ابچا بولتني چو سين رغباب سيف اسمانو غرتي دوبا ان شاء الله ايوا ارجيوا مركز دار القران هندي خيسنو بابا كنيا غويا بابا كنيا يا ربي نغرسي خايچاتو كان وكنامت بغا غرت لما فامو غرتي دوبا ايغان غافا غويا سي خانه ام مركز ما قبن قبو اسان سكا مركز خيزان بانه اسمانو بغا غمدنين اسن جچ ورباد ان شاء الله بغا ربي غويا خنا سنغرسيسه اتيان سودان براتوني مركز غرتي مفتاح الجنه غاديس قرانا نور شمسي ايغس بودا غرتي ايغا ايدا غيزين دغهو شيكوت وجنجرو خنا هندا كانوا كناميت براتوني مركز وداك الله اكسم برقا قرانا خم لهميتين كم ديسا اچما بولن جاني غرتي دو ان شاء الله مركز غوتاني هندي خيسنو ما شاء الله تبارك الله والله بالله هدو تك اسن راغم مني اكسن اسن بودا دغو خيسنوي وان انجي وني بران جرتو هدو تك ناف غلاتو ما الفات دان اسن انجي ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم استاذ عمار غمچو غبابسني نو ايبستني بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درندرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتوتا غالتمتوتا حواس مسلمة كنين الدنيا مرات ارغمتن غويا نرا غويا اداتي غويا سينكبيسا غويا صاحب خيا قارب غاري شيلليسا غايد ساني دلوت isaanii lammaffaa argamne insha Allah kanaaf keessummoonni akkasuma bareewwan saahiban akkasuma warri gartanii lafattis online irratti hundi isaaniitu gammachuu isaanii wajjin qoodachuudhaaf akkanatti ifaadaa dartan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isin jenna asumaan gaa irra deebinee sada keenya qaaliif gaarii sadallisaa akkasuma bareetitii qaalee iftun baga wal argattan baga khawwalita tanitin janna barak ما شاء الله hayyeme ustaad muraado imaltu tana keessatti mudannoon isaan mudate guyyaa irraa maal na gaafatta kanaan dura maaliif irrafee na jechisiiseen kanaan dura maaliif harkaan deemuu dhihe silaahuun hoggaan ruuta leelisaadha arge ana qofaamte garuu ammoo anan dubbadhe malee ustaad amma hirrimu waayuu irraa erga dheengaddaate isaa kunilleen akkasuma aboo maali leelitaan dura wahittin jiru jennee taa jirra inni osoo nuti dhagee waa fide yaa rabbii kiyya hoo jedhanii atmaani sahiba keenya qaalii fi gaarii ustaad leelisaa ahmad nama nuti akka malee jaallannu baga rabbiin guyyaa gaa'ila keessanii nikaa keessanii kabajamaadhaaf jaallatamaadhaan isin gahe namni yeroo lama mul'ata yeroo lamaan san keessa yeroo lammaffallee baga itti geessanii ilmi dhiiraa tokko erga dhalate ni fuudha baga bakka ilmi dhiiraa tokko gahu geessanii bultite tan barakaadha rabbiin isiniif haa godhu isiniin jenna achiin illee gaa obboleettii teenya baga wal argattan nama meeqatu wal jaallatee addaan hafa akkuma wal bartaniin imala yeroo dheeraadha akkatti qalbiin eegu akkatti qalbii hadde bichaa ka kun gaafatamuu qabdi koodii miyyoon ittiin cabsite waa qoratamuu qabu akkamiin cabsite sheeka nama meeqatu qulfii itti dhawaa kan hunda keessa galaa qulfii cufate isiin tun quluud rabbinaas itti qaraatee fi waan itti qaraatee ittiin bante rabbumatu beekaa baga wal argattan jennaan asuma barakallahu fiikum gammachuun teenya as booda walitti itti fufti karaan baname gadaan gadaa ustaazanii